guyyaa irraantana keessummaa addaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Akka ilaaltanii jirtanitti keessummaan keenyaas abbaa gadaati. Abbaa gadaa eessaati? Maqaan isaanii eenyu? Maal qabatanii nu dhiyaatan kan joome jalqaba if beeksisanii haa eegalanii. Maqaan kiyyaas Assamuu Masharoo jedhanii akkasitti guyyee qabattoo jedhaniiti maqaa gartee guyyee qabattoo dubbii guyyaa qabdu malee haasa'uu jechuudhaaf biitilleen kabiraallee irra ijaarte guyyee qabattoo jedhani. Guyyee qabattoo jechuun dubbii guyyaa qabdu malee hin dubbatu jechuudhaaf. Maqaa warra keenya naa baase Assamuu Masharooti. Heera keenya har'a nuu dhufe kana rabbiif galanne haa ga'u. Akkasitti har'aan tan hireetan itti fayyadamna jeeti nan illee gama keessan dhufee galatooma. Akkasitti sirna abbaa gadaa jennaan. Sirna abbaa gadaa jechuun sirna gadaa kan jennu sirna dimokiraasiidha. Sirna dimokiraasii kan jedhu shanan bareentoo kana akkasitti abbaan gadaa shanan bareentoo irraa amma gaafa san keessatti waa shanan bareentoo irraa qondaalli isaanii kaabartee walitti dhufee waan kana hooganee bulchuu heera godaanaa allee kajamu godaanaa allee taakka wadaay dambee lama boruu kilixee sadii boruu gooshii afur dabalaa gootoo kan jedhaniin shanan bareentoo irraa kana akkasitti heera gadaati jechuudha. Dubbatu na bilee callisu naa fudhatee ja'a baara baraan qaaxaroodhaan yoo callises naa fudhate na miidhee jiraayi callisee waan na godhe beekaadha. Yoommoo dubbatoo ammaas na jira bar kan akkas na godhe ammaas kunoo kana naan ja'aadha. Dubbatu na bilee callisu naa fudhatee wanni jiru sanirra eega heerri sun itti murame kafaleeti jalaa bahee bilisoomee haasa'uu danda'ee rakkina fi himachuu danda'e jechuudha. Heera sirna gadaa akkasitti odaa humeerraa ka'ee gooroo fugu naanna'ee odaa buttumin muramee odaa buttum jechuun odaa bultiiti jechuudha. Namuu heerri keenyatu murame galaa karaa bultii teessanii jechuudha. Bishaan gartee baharii yaa'uu fi bishaan waabee yaa'u waan fuula gamana jechuun gooroo fuguudhaan sanirra naannawa jechuudha. Achi ka'ee achitti muramee jechuudha. Wanni waabee yaa'u fuula gamana deebi'uuti. Wanni gamas yaa'u habaarii yaa'u jechuudha. Fuugi jaaniin heera qabatamaa gartee heera bakka takka hin ta'e tiifachuuti. Fugug abbaa biyyaati. Kabulee horee nagaa bakkatti itti deebitu jechuudha. Sanirraa eegalee heera keenya isaan sanii bulchaa lammeeffaa gadaan guu jijjiiramu caammaan gurfaa ammaasiis bal'aa buubaafaa akkasitti isaaniitu irraatti dabre jechuudha. Isaan sanii bulchaa ture jechuudha. Eegasoo isaan sunirraa maal ta'ee heera afran qallooti imma kashanan bareentoo san fudhatee heera afran qalloo gad dhufee heerri afran qalloo qabatee jira jechuudha. Afran qalloo jechuun oborraa taakka ala lama noolee sadii baabbilee afur afran qallooti. Ilmaan afran qallooti amma gabsidatee jechuudha. Suni hoo maalii yoo jenne ilmaan afran qalloo yoo rabbii keenyaan taate awwaalleerraa eegalee oborraa seenee oborraa naanna'ee ala ba'ee ala naanna'ee baabbileen huumeen akkasitti noolee fal'aana bakka jedhanitti bahee lallabame jechuudha. Kun bulcha jechuun komboltechi dura malkaaraa fuuti. Kun bulcha jechuun ilma namaa kuma meeqan bulchaa jechuudha. Eegas kun bulcha jechuun kombolcha jechuun ciraa baate jechuudha. Akkasitti hireen fal'aana namu waan dhageen galaa achirra siree ijaaranii lallabamaa oolee wali qabaa bulloo ali abbaa dhiigaati jechuudha. Gulantaa araarsoo roobaa irbuu mana badhaasoo mite namni beeyne naas hin dubbatin naafis hin dubbatin jeen lafa kaa'ee jechuudha. Naas hin dubbatin naafis hin dubbatin. Maaliif takkaa'u ifiifuu falmaadhaan ilaal firra jiisa takkaa'u falmaadhaan firra jiisa takkaa'u luka jalaa fuudhee firra jiisa jechuudha. Takkaa'u falmaadhaan namarra jiisa irbuu qaba jechuudha.
abbu torbatti nama galaafataa dabara waan nama galchaati jechuudha waan rabbi kakatanii lafee cabsatanii walii halkan jechuudha. Kakatanii dhalootaan adda deeman jechuudha gaafa san fixatanii waaqatti aman jechuudha. Saanii irbuu saanii si galaafataa fi beekaatti barbaada akka korroontaan nama qabutti abbaa korroontaa san beeku kan bakka ejjetan beekutti abbaa beekutti yaamaa jedhe. Akkasitti dubbatu na bile kajaa'u kareefu kagartee shanan bareentoon kun yoo maal jaa heera dhugaa bira kaa'e namni heeran beekne nan dubbatin naafis hin dubbatin kajee kana maali yoo rabbii keenyaan taate namni yoo libbu'ee du'a haluu jaan du'a biiluu jaan du'a danuu jaan du'a danuu yoo jaan kan mamma guyyaa keessaa waliin bu'anii kan duraanis lola waliin qabne du'a haluu yoo jaanoo duuti haluutun kan barana wal lolaniifi hijaa godhee garaa keessa kaatee taa'ee kan ormii olii araarsee kan inni firraane kan nama geessisu. Gumaan isaa hijaabanas bee nama lamaati. Kabiluuti namticha tokko kan dheessu kan inni bilaa'oon kan inni bilaa'oon san kalafata duutti harkatee ari'ee ajjeesu jechuudha. Lubbuun inni ceesu maan bayinii lubbuun inni dheefaan ceesa maan bayinii dachaa lama sadiitii jechuudha. Mana danuuti kaagartee nagaa duraanii booda nagayaati haasawanii fixanii lubbuu nama sadii yoo kabiluu kafaluu baate fannifamu akka gaafa duraattis yoo gwaataan lubbuu nama sadiitii maaliif maaltu laalama. Yoo akkasii suniin kan deemamu taate jabal lafa fixee ni fixa jechuudha. Heeri kan sadiif lafa kaa'ee gumaa nama sadii gumaa nama lamaatiin mana hijaati jechuun mana diinummaati jechuudha. Diina jechuudha. Maali manni diinaa dhalaa ajjeesuun diina ijoollee ajjeesuun diina. Nama kana hasidheessa ajjeesuunis hijaa garaa kaatanii lola tokkoof karaa taanii nama ajjeesuun dhoorka. Wallolan bisuma sani eegan fixatanoo araaramuudha malee awoo bolee akka jabaruu ganama akkanatti wallolli narra laaltee hijanii dhaqanii wal araarsuudha qaban malee hijaa kaatee akkas wal godhuun hin qabdu jechuudha Oromoon akkas. Oromoon safuu qabdi safuu qabaachuun haya qabdi kabaja qabdi laal waliif dhiifti Oromoon haya guddaa qabdi jechuudha. Akkasitti heeraan dharraan tana haasaweetii gurbaa isumaa kana bira dhufee haasawa kana biyyittilleen akka dhageessitti haasawee galma galchee akka namni nagaan bobba'ee galuuti jechuudha. Amma yoo rabbii keenyaan taate sadii taate xixiqqoo sadii immoo gurguddoodha. Haluu biluu danuu seeyaa kaasaa hinaaffaa. Hangana akka hedduutti illee namni walumaa dhufa. Hanga kana ammoo akka kanatti namni wal bu'uun oolu jechuudhaaf hayyootiin deeggarsan galamni haa ga'u lafa kaanii kutan jechuudha. Maaliif? Nuti manarraa olaanuu mana dhibbaati. Gaala dhibbaan muramee loon dhibba qayyarame eegana hoo loon 80 afran qalloo loon 80 walirraa qaba jechuudha. Loon 80 walirraa qaba. Loon 80 kanoo loon 40 intala takka yoo ta'e loon 40 fudhatanii intala takka bira kaa'anii intala tanaan namticha jeefne san alii nurraa kafalii jaaniiti warruma wal ajjeesisan fira walitti godhan jechuudha. Akkasitti Oromoon saba qabdi haxooftee ijaarti jechuudha. Akkasitti fittee tanaan adda galti jechuudha. Yoo rabbii keenyaan taate 8 diinaati jaa 5 ambummaa jaa 5 ambummaa maali fudhachuu abbaa kee himachuu laala abbaa kee laga abbaa kee sifiiru 5 ambummaa daanuu 5 ambummaa karaa kheyrii hayaa qabaachuun 5 ambummaa 8 diinaa kaa jau dhawuun diina diduun diina akkasitti dhagaan diina ibiddi diina
gaarri diina, haluun diina, biluun diina. Yoo rabbii keenyaan taate falmaalleen diinaa, fiduulleen diina jechuudha. Saddeettan diinaa waan akkanaati. Maaliif? Wanni mokkora qabaa, wanni rabbashaa qabaa, wanni lola qabaa, diinaa jette Oromoon. Wanni hayaa qabaa, har'a anaa borumasii abootan anumaan fidee akkana gudet. Walirraa dhaabbattii Oromoon har'a anaa gudet. Oromoo malee kanama qubsiisu, kanama gartee ilma godhatu, kanama kana jaalatu Oromoo malee hin jiru jechuudha. Namni kaan ammoo wali bu'eeti namtichuma akkasiisanii heexa isaa oolanii Oromoon ammoo ilma eega jedhe akkuma obboleessa fi dhalteeti hayaa gaarii qabdii jechuudha. Amma ilmi kun meeqa jennaan jahaawii ilma jechuun ilma gudeetaa ta'a. Ilma mixii 2, ilma funyoo 3, ilma madhichaa 4, ilma barcumaa 5, ilma awwaaraa 6 jechuudha. Ilmi awwaaraa jechuun kan inni ilmooma as kaayate. Namtichi kun warri namticha kanaa kan hin dhageenyiif warra isaanii biraa deemu kan abbaan dhageessisee warra kanaa wajjin hin fudhatin isa akkuma ilmaa godhee miraasa illee kenneefii deeme ka ifumaa isaatii bakka irra taa'u hin beeyin ka warruma kanattuu qabsoo godhee ilmaan warra kanaa ilmaan keessanii dhoorkitu jee itti gadi godhatee rabbasaa godhee warra kana yaa'ee godhu jechuudha. Sa ilma kanaa baluu keenya sunu ilma wayinuu hin jeemi bira taa'a fuusisee akkana godhe akkana kasaarratti nurraa galu. Tasaa immoo achii jalaa qabatamte asiini buqqaasan ilmaan waraate jechuun akka bubbee qilleensi fuudhee. Ilma takka ilmi funyoodhaa amma intala takkaatu namni tokko wal didee adda ba'a. Intala takka immoo tan wal didanii adda bahanii intala akkanaa jedhanii jaarsa tokko amma abdii rabbi faa yoo jalaatuu jedhee aboo har'a kanatti hin dhiifnu jaal. Ta'uu qabdu fidan. Ilmaan jaarsa kanaa odoon geenye tan uffat dhufteen san itti oola jechuudha. Yoo itti ooleetuma kasaa sammiraasa baasee isa kanaas mallaffaasis hin kennine eerri akkas. Odoo inni jiru bakka irraa dhufe san dhaqee waan isaa san lafa qopheessee mana jaaree fi fuusisee chikkalchuu baatu wajji qabanii heerri jalaa labbaa kasaatii wajjin. Akkasitti lafa kaa'e jechuudha. Ilma funyootii ilma ni haadhaa wali dhufe jechuudha. Ilma madhichaati. Ilma madhichaa jechuun ilma biyya takkaarraa. Biyya takkaarraa amma biyya biraa galu hireedhaaf jiru addunyaatiif galu jechuudha. Asiin kasaa biraa fagoo biyyuma sanii lallabadhaa jira. Lallabate hoo abootaa hin lallabatini. Ati akkamitti kan an jiruun xiyyachi akkana akkas taatu damintichi bakka sanii takkaa'u abbaan gadaa qaba akkasan jiru. Yoo rabbii keenyaan taate akkasii abbaa gadaa keessa sanii hayyee akkana jii mari'adhuu ni jira. Warri fuudhee abbaa gadaa keessa abbaa gadaatti wal mari'atan. Akkas taatu abbaan gadaa kun fuudheeti geessaaf jechuudha. Oggaa geesseef inni amma guyyaa akkasiisan lafaa ka'ee tugguu isaan chinga bu'an guutamanii heddummaatanii fidan gaa. Afaan deemee billa wal qaafatee isa qabee madhicha nama walii hidhanii fidan beeka. Kaayisaa sanni beekaami kaayisa galuu deema. Shaf godhee gama isaa darbaa kunni deebi'ee jechuudha. Muramee gama lammii sanirraa muramee gama nagalee jechuudha. Dibicha qalanii nyaatanii dhuganii eebbisee fi biraa deema jechuudha. Ilma kun akkasitti lallabachuun sani. Kijibu mala boon lammiitanitti hin kan biyya keessaa waliin jeeqasun kijibaa jechuun ilma jechuun akkasi lallabachuu akkasi madhichaadha jechuudha. Ka funyoo kan hin reefu intalaa san kan hin himu kun ka madhichaati ka barcumaati gaa. Intala takka laal warri isaanii isuma qabeenyi warra kanaa akkan
obboleessi isaanii du'e ilmaaf intalaafis kana qabdi. Abbaan kana fuudhu. Laal ilma barcumaati. Barcuma warri kun irraa dhumee irra gattaa jechuudha. Yoo warri kun gaafii waan akka idaa waan akka gumaa gaafate mokoree boo deemnurraa akkana jechuun qabu. Intaluma saniitti isaaniiti ilmaasii sanii jechuudha. Firraa ari'uu ni danda'an. Dachii ta'e ni gadhiisee jechuu ni danda'an. Inni hoo isaan qabatee bakka intalti sun silaa ilma taatu ilma san guutee wajjin jiraatee harka kaaniin namni kasaa dhoorkan jiru qabaachuu qabaa jechuudha. Ilmi barcumaa kana. Ilmi barcumaa kana. Ilma mitii. Ilmi mitii yoo kan takka dhaltee darbite. Kan mitiin afaanit dhawate. Kan takka deemaa dhuftee fuute. Galfatte jechuudha. Kan galfatte sun fuutee galfatte abbaafis kanuma qaba. Abbichuma guddisa kana jechuudha. Ilma mitii kan jedhanitu. Haadhaafis kanuma qaba. Warraafis kanuma qaba. Karaa biraan bakka bu'a. Fuudhanii galchan ilma mitii jechuudha. Ilmi mitii kun kanuma qaba. Midhaasaas baasee haqaas muree kennuuf qaba. Heeraan mudhe. Ilmi mitii kanaa jechuun akkasitti ilmi jahan kanaatu ilma Oromoon hapaqaaltee godhuu dandeessee bakka fedharraa yoo galeesse ammatteetuma Oromoon gooti nyaatteeti nyaachifti. Abbaa kiyya isa biratti maan gootu Oromoon safuu qabdi wal jaalatti. Abbaa kiyya sanirraa heerri keenya yoo rabbii keenyaan taate maali gumaa namaatiis adda baasee qaama namaa kana 363 adda baasee namni akkas hin beekne dhiddachan dhaqin jira. Maaliif 363 jechuun humni namaa irratti rabbiin keenya sanitti uumee lafee humna namaa hangasitti uume. Namni tabinoo isaa san hin beekne dhiddachan dhaqin jira. Dhiddachan dhaqin kasan hin beekne. Maaliif bakka olii gama gadiitti hin dammaran. Ka gama gadii gama oliin fidan haqaa haqumaan cinaacha cinaachumaan harka harkumaan mizaana beekuudha qabaa. Mizaana beekuudhaan adda galuudha. Amma dhalaan bakka 10 dhiirtimma bakka 9 qaama guunu hisaaba goonu dhalaan bakka 10 harki diyaa miilli diyaa ilkeen diyaa iji diyaa afuri. Akkasitti funyaan fafa gurri fafa hidhiin fafa sadii dubrooma dhorkuun fafa gumaa nama jiruu nas beeku ati wajjin dhalaan kun nan kara qaba jechuudha. Eegguu addaan goon sanirraa harki kun 5 harki kun 5 kun 5 kun 5 kun 10 kun 12 akkasitti heerri lafa kaa'eefi as geenyaan godolo as geenyaan cinaanaa qaamaatii mizaana qaba jechuudha. Kanaan dhumdhummee humnaa hundaan namni dheddacha. Heera gaafa dhabamaa beeku, heera sirna gadaa beeku, heera afran qalloo beeku akkasiin dheddacha dhaqanii adda galchan jechuudha. Sanirraa waan quurrama gartee biitti teenya arraan tana haara itti ilaal biyya teenya haara deebifnee fi jara keenya karra jiru ka arraan tana hidhee tana fidde ijoollee teenya taqeerootii wajjin haa galatomanii. Ijoolleen teenya taqeerootis Eiroonis sadarkaa 3. Eiroo haqaa jira. Ta haqarraa ammayy ta haqumaa bitame. Kanas beesii ilaal ta biyyaaf lafeef akkasitti lafaaf namaaf bitamtee irra dhumtuu jira. Eiroo footoodhaa jira ta maqaa. Amma akkuma eiroo uffattee ta waamtarra jechuudha. Eiroo hannaa jira. Eiroon hannaa hoo ta maali? Makuma eiroo kanatti maqadhee waan biraa godhaa ka jiru takkasii har'allee barullee eiroo keessaa haqamuudha. Eiroo teenya galanni haa ga'u. Eiroon teenya tatti ciccittee waan kana mul'iftee jechuudha. Namuu hanga amata 50 fuulas deebi'ee kana namuu tattaafachuma jirra. Har'a eiroo teenyaan bilisummaan tun nu baate. Yoo rabbii keenyaan taate. Karaa deebiin karaa heeraa fi seera afran qalloodha. Akkana galatoom. Sirna gadaa afran qalloo haalli bulchiinsa isaa maal fakkaata gaafa saniitti jechuudha. Yeroo ammaan tana sirni gadaa afran qalloo kun hin jiru. Akka keessanii kanaaf beeka malee dhaloonni ammaa yeroo ammaan tanaan beekan. Hin beekan dhugaa. Sirna gadaa afran qalloo san maaltu dhabamsiisee dhaloonni ammaan tanaa ta'u akkamii baruu qabamee kanaan. Kana gaarii.
akkasitti yoo rabbii keenyaan taate ka afran qalloo kana akkitti baruu danda'a. Amma jaarsa bulee tokko tokko hoolii dabarsaa jiru jira. Laguma jirutti walitti qabamatti bakkuma jirtutti yoo rabbii keenyaan taate hanga beeku walii dabarsaa jaarsi buleetti deemuutu walii dabarsa. Maaliif namni keenya amma sagantaa takka kan gartee hirraan baratanii jira. Maaliif bakka walitti qabamaatti manni walitti qabamaa hundi gorsa wahirraa galchan wahirraa fuudhan. Maaliif akkasi gaa? Yoo rabbii keenyaan taate wanni taanii taan bakkuma guyyaa oolan fa'aa dubbachuun xiqqimiin qabdu. Har'a hiree har'a kan tanatti akkamiin bakka tana dhayin akkamiin bakka san dhayin akkamiin heera keenya kana laqqabsiifan akkamitti dubbannee bulchinee oolchinee heera keenya kanaan bakka geenyaa jedhanii namni mataa keessa yaadu qabu. Sanirraa walii yoo dabarsan bakka nu gayaa ka beeku kan beeynirra. An amma kanarra beeku yoo jiraate irraa hin fudhaan jira. Yoon kaniin irra beeku taate niin himaa fi jeetiin ilaan hanga mata diidamii wallahi garaa keessana nyaatee tuman dhiibu jira. Afaaniin kaniin akkana jee hin baafne dubbii hima. Sanarra irraa saaqee himuun qabaa jeetiin gama keessa dhiyaadde. Arra dhoosuun qaba dargaggoo keenya dabarsuun qaba hangaan beekutti. Qeyroo teenya dabarsuun qaba dhaloota boodaati. Abbootiin teenya heera kanaaf laddecha ol kan ammoo bakki tuni quurrama bakka tanaati jau dirree tanarra dhufee bakka qabu san agarsiisuudhaan qabaa kanaan dabarsee namuu tanarraa fakkii fudhatu jechuufi. Sirna afran qalloo san duraan ittiin bulaa turre. Ittiin bulaa turre. Yeroo booda garuu immoo dhabamaa dhufee jira. Dhabamaa dhufee. Maaltu dhabamsiise? Wanni dhabamsiise hiree galtee gaammaan kana irraa dabarre sun maglacaa seera mangistii malee ni diige. Diigaan dhufe. Eessarraa diigamaa dhufe? Akkasii yoo rabbii keenyaan dhaqee heera keenya heera gadaa kanarraa diigamaati as dhufee eega caaleenyumaa qablee gaafirraa nama jala yaa'u malee waan takka sossoo'uu dadhabne irraa lakkifnee jechuudha. As deebi'ee heera keenya kuu lafaa kaafu gaafa Hayilasillaasee waliin ni jira. Qallatullee ni jira. Gaafa Hayilasillaasee achi as dabraraan warra ni facaasanii dhabamsiisan jechuudha. Maaliif dhabamsiisa? Laala abbaa biyya. Mootummaa abbaa irree dhabamsiisee jechuudha. Gaafa darbii kana eegachirraa ka'e lafa nuun qabanne ammaan tana akkuma walirraa dhageenyatti akka abbootiirraa barannetti ammaan tana lafa qabsiifanne ulaagaa isaa utubaa isaa dhaabnee bakka hageenyu jennee ammaan tana kunoo lafa qabsiifatu jirraa akka lafa nuun qabatee daraaree bobbaanee galleen heera keenya murree murteeffannu jechuudha. Gama keessan dhiyaatee jechuudha. Sanirraa awwaalleen baheeti oborraa naanna'ee ala keessa bahee baabbileen fallaanatti lallabame jechuudha. Kombolchee jechuun nama meeqa bulchaa? Laal hireen fallaana namni hunda asitti dhiyaatanii amal lamaa fi baatii lamaa guyyaa afuritti gaaraa bahee jechuudha. Hanga kana kan ibiddaa waa hunda bootaa takka geessanii isaan milluun isaan kodha ijaan yoo nama harkan akka xiyyitiiti namni ni xoola. Akkasitti harkanii halkan ibidda walitti qabanii dibicha biratti hidhanii akkas bishaanii kana bira kaanii ibiddatti kaanii biraa deemanii isaanii suraa baanii bakka ibiddi bobo. Namuu biraa kutaa achii fudhatanii qalatanii nyaatanii dhuganii baatii jaataanii bultii 15 guyyaa tokko wajjin biraa dabran jechuudha. Hangaan itti ta'anii nyaatanii. Lafee dibicharraa ududduu takka fuudhan jechuudha. Ududduu jechuun lafuu guddaa kana fuudhan jechuudha. Ammas kaan itti dabran. Akkasitti amata lamaa fi baatii lamaa fi guyyaa afuri gaaraa bahee siree ijaaranii fal'aanatti akkasitti orma hunda heera dhageeffadhaa hireen fal'aana waan gurraan dhageessanii galtan jechuudha. Kombolcha jechuudha itti dura malkaaraa buuti. Achi bule kun meeqaan tan bulcha jechuudha. Sanirra bahee heerri afran qalloo fal'aana lallabamee heerri afran qalloo beekamaadha karraa macarraja itti booda lallabamnee heeran huqqabaa. Heera mana maarree kajootillee kanan naa dhufee
wajjolaa sa'uun fedhaa heerri afran qalloo heera sayaati gamayyuu ka walitti galee heera callaa saniin lafa kaa'e jechuudha. Kaa gamanaa ka'ee lubbuu namaa hunda gimmidee waa hunda muree murteessi jechuudha. Heera ashoraan siin taane heera waa xiqqootti nasbee namaa godhanii dilli duruutii namni walitti balaa ta'ee akka gartee mootummaa dabree keessaan sanirra bareen namni wal galaafate malee obboleeyyan ta'a hin qabnu Oromoon wal jaalatu Oromoo wajji nyaatu hin qabnu arraaboo akkasitti wanni akkasiillee nurraa dhaabbattu qeeroon humna abbaa gadaati. Qeeroon humna abbaa gadaati. Abbaan gadaa waan akkana jedhee murteessee lafa qabachuu dhabde qeeroon uftee lafa qabachi. Foollee fi qarreenis gurri isaanii tokko bira jiraatan jechuun guyyaa baallama akkana abbaan gadaa guyyaa sadii bobba. Guyyaan sadeen maaliif bobba? Guyyaa eeybaa taakka guyyaa heeraa lama guyyaa lolaati. Guyyaa lolaa jechuun yoo rabbii keenyatti hin fudhatu urrama wayii. Amma qayroonis fudhachuuf hin fudhattu jechuudha. Bakka takka lolli tokko obboleeyyan keetti kaa'ee jennaan namu gahee mataa fiitiin. Bakkuma sani lol ka'ee achirratti baajee waan san dhaamsu qaban. Lola jechuun wal lolaadhaa miti. Wal lolaa miti. Diina firraa deebisaadhaa jechuudha. Arrammoo alhamdulillaahi akkuma jarri keenya kada irra jiru hagartee akkasii haasa'u sun hagartee irra akkas godhu sun kan qayroon keenya itti dhumtu sun bilisummaa bareedduu kana nuuf fidee karaa gaariidhaan asiin keessatti haa galatoomanii isinillee nu galatoomaa obbo Faamii fi obbo walumaa galattuu naa galatoomaa haasawaa kana waliin firraa buqqaasuu fedhu mana dhibbaatiin eegalee heerri keenya mana 50 goorannoodhaan dhuma hoggaa mana 50 seenu intala takkaa hojii xumura. Hoggaa mana dhibbaarraa ka'e 40 guu kennameef 40 intala takkaa hojii xumura. Hoggaa mana 50 seene goorannoo jedhu mana obboleessaa maali? Ala 12 guu jedhan obboleeyyan goorannoo seene 25 guu kafalee 25 intala kenneeti. Waan balleessine san dhalii kafalii obboleeyyan fira waliin godhaati kara nagaatiin deema yoo rabbii keenyaan taate saniin deema. Heerri keenya 363 akkasitti sanii humna saniitiin muramee lafa jiraa jechuudha. Sanirraa kan heera waliin bobba'aa oolanii hin jiru hisaaba akkasiitiin dhumaa manni duraa mana 100 manni afran qalloo mana 80 manni ala 12 mana 50 darajaa 3 kanaan deema. Kanarraa ala jiru dirree kanarra walii dhufnee wal gaafannaa jechuudha. Yoo narra beekarraa hin baradhaa'u yoo gwaataan narraa barataa'u jechuudha. Hiree irra nu dhuftee kan itti fayyadamna. Galatoomaa